أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله برنامج كينيا في القرآن سورة النساء آية سجلتني أفري عند آية الإباحي تقوت دي ماجد. يقول المولى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أكاجر كان قرآن أكان جدو وما كان لمؤمن. أما أصدرت وهي مالي دبتا رفني وهي منافق توتا لولو إسان أجيسو وأنا أكسي دبتا رفني كان الرتقى اتأنسم مربي ما جده وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وهي مؤمن تامو إتي أنسي دبته. وما كان لمؤمن مؤمنا وان تاني وما كان لمؤمن مؤمنا وان فكا تججو أن يقتل مؤمنا جيسون وهم فكاتو هنتاني ججون وهم فكاتو أما سلاما ججو وما كان هنتاني مؤمنا جيسون هنتاني ولما قالت أبمسيس لكن وفكاته هم بقى انتهوا لمؤمن مؤمنا أن يقتل مؤمنا مؤمنا أجيسون إلا خطأ يوني في دون قران تهملي مؤمن أكسا أجيسون مؤمنا فوان برباچسو يوني في دون قران تهملي سبب آياتها أكجرانت أيام من ربي آنا مجدو حارس بن زيد العامري نما جدمو أجيس maaliif waldiddaa yedduu wahiitu yedduu isaan lamaanii jira inni kun ajjeesee haarisiin kun islaama'ee jira laakiin ayyaashiin islaama'uu isaa hin beekne dogongoraan ajjeese galee dogongoraan ajjeese jennaan rabbiin gaa wamaa kaana limuuminiin an yaqtula mu'minan illaa khaxa'aa dogongoraan yoo ta'e malee jechuudha laakiin ka'ee yoo dogongoraan ajjeese وما قتل مؤمنا خطأ أمو نمني مؤمنا دغونغوران أجيسي وانجلي ساداو غمان سامالتا بدين سا دبين سامالتا خطأ دغونغوران نمني أجيسي فتحرير رقبة فيجب عليه يسرت الكمة ودية بما مسلمة كنمتو تات إلى أهله جرى أهلي إسات جرى أهلي إسات روبت روبوتا برتين سنيك فتحرير رقبة فيجب عليه سرة الكمداء تحرير رقبة قبل سنو مؤمنة قبل سنو مؤمنة كنتات قبل مؤمنة جتو ودية مسلمة أكسما قما نمتات إلى أهله أهلي نمتج الرأي فمي سنتي ما نمتو تاتو إسرتي درقمتا إلا أن يصدقوا يوني في الردبر ملئ يوكاو يوتولا أولم ملئ إينيو آلي نمتج درا جيفمين يوني في الردبر ملئ في فرو في وجه ملئ يوكاو
kana gochuun isarratti dirqama ta'a jechuudha. Amma gaa namni ka'e mu'mina tokko dogongoraan ajjeesee ni baha itti gaafatamummaa jedhaa hin ta'u. Dogongoraan mu'mina akka isaa yoo ni ajjeese wanni irra jiru malii gara mu'minaa bilisoomsu akkasuma gaala dhibba tokko guutuu kennuutu isarratti dirqama ta'a jechuudha. Haala sanii gumaan sun kami gaala dhibba tokko guutuu kaffala. Gaala dhibba tokko guutuu kaffala. Gabra bilisoomsuu wajjin gaala dhibba tokko guutuu kaffala. Inumaa hoo jedhan gaala sarraa yooniif reettii ta'e yoo reettii immoo yoo ta'e reettii kuma tokko kaffaluu qabaa jedhan. Akka mazhaba Imaamu Shaafii mazhaba Maalikitti gaalli dhibbi kuni bakka shanitti baha. Gaalli dhibbi shuni bakka shanitti baha. Kitaaba olii gadi sirreessan. Gaalli shanan kun gaalli dhibbi bakka shanitti baha. Dhibba bakka shanitti goonee digdama digdama. Gaala digdama xiqqaadha. Xiqqaa kan jedhamtu xiqqaa jechuun kan uumaan irratti dhalamtee jirtu yookaan kormi yaabuu gahee kan kormi yaabe bakka kormi si yaabuu geesse gaala digdam sana godhu. وعشرون همس ديفدما جزعاء الكي جبست ديفدما كان هاتي الرتج إنين فت ديفدما كان هاتي الرتج أنني ديفدما أمس كان هاتي الرتج أنن نوفته كرما على سان كريبا سنة كانان شان ديفدما كنا بكا شان باسا أجدن جبين جاني جيجو لكني كن أكا مذهب الشافعياتي في مالكياتي قالت يقولان الرما بؤا fakkeenya kan kana fakkaatu wayii jiramoo waan dogongora wayii fakkaatu amma kun dogongoraan ajjeese billaa saa seefiin haa ta'u waan ittiin namaan ajjeesuun dogongoraan ajjeese lakin shibhul amdii jennaan jira ajjeessaa dhugaa fakkaatu shibhul amdii kan jennu jira sun maali kan beekaa fakkaatu beekaa akkitti fakkaatu nama tokko aadaatti namni yeroo nama laatu xiilaadhaan naadhaa yoo caroo waan bicuu ulee bibbiruudhaan nama keessatuma qixaaxaa jiruu jechuudha. Gaafa sana hoo gaala dhibba kaffala. Gaala dhibba yoo kaffale kana jedhan gaalli kun 40 irraa kan garaa keessatti yoo qabdu 40 kan garaa si keessaa ilma qabdu ta'a qaba jedhanii jabeessan jechuudha. Subhanallah. Dhibbarraa 40 kan garaa qabdu rimaayaa jechuudha. Sana fuudha qabaa jedhanii akkasitti jabeessan. فإن كان من قوم كتاب مالك بكت النمس فإن كان يوني في تأمه جيف ما يوني في تأه من قوم أرم عدو لكم هذا كيس اسن الرتاي كتاب كلام الرحمة فإن كان يوني في تأه كان المقتول كان جيف مكو يوتي من قوم أرم عدو لكم إذن إلى هنرى أمتك كافر كان أجيف ميوتي وهو مؤمن إني أجيس مؤمنة هذين فتحرير رقبة مؤمنة نمتج أجيس سرت مو ما تدرك رقبة مؤمنة قبر مؤمنة أجي باليوم سوء مقوفا أجيشو قمانو هنجرو غافا كان كيس مسلمة كايا كافر أجيس كافر أجيس غافا كانو لبنا ما تكون تأيه في taat ni namticha ajjeesee kun mataa namti muslimaa kun
gabra bisoomsuutu isatti jiraata. Wa'in kaana ammoo yoo ni ta'e yoo argame jeesaan kun ajjechaan kun min qawmin orma tokkorra baynakum yedduu keessanii wa baynahum orma irraa ajjeefamee sanatti kan ta'e miithaqun aadiin nageenya wajji jiraanna jennee aadii galanii jiraachuu gaafa sana fadiyatu kennamtuu taate ilaa ahlihi gara ahlii sanatti gummaa guutuu jechuun akkuma kan musliimaa san watahriiru raqabatin mu'mina gabra mu'mina taate bilisoomsu faman lam yajid namni immoo hin argin gabra bilisoomsuu namni hin argin fasiyaamu shahrayni baatii lama soomuu mutataabiini walfaan gumaa guutuu kaffalaa gabra bilisoomsu yoo gabra bilisoomsu kana dhabe hoo فتحريم فصيام صومانو يسرى هذا شهرين متتابعين بكس قبر بلسومسوسن باتي لما متتابعين والفانا كيدو يدون بامي توبة من الله توبة بالرا أي حالتين يوني في أكمنني يوكاهو ركني وانا أكبا يو تتي أرغامي قوفا مالي أكبا soomuun danda'u gaafa san gaafa soomuun danda'u dhukkuba keessatti dhufe waan ta'eef yookaan imalaa miti ammatitti dhukkuba yoo dubartii taate xooyin itti dhufu lamaan kanaan hedduu taha jechuudha. Inni lamaan kanatti ilaalamu. Hima hoo himarri ilaalamu. Yoo imala ta'e soomuun dirqama walitti dhaabe. Tawbatan min Allah tawba rabbi irraa ta'e haala murtiin kun. وكان الله بنتي عليما بك ogeessa waa hundaahuu rabbiin ta'ee jira jechuudha. Kuni warra dogongoraan wal ajjeese jechuudha. Kan dubbanne hundi warra dogongoraan wal ajjeese kan ammaa kun. Waman yaktul mu'minan ammoo namni mu'mina ajjeese muta'ammidan beekatuma kan mu'mina tokko ajjeese fajzaa'uhu jahannam galanni isaadhaa jahannama yoonii fi toobbatee ajjeefamee guban irraa kaffalame yoo tahe malee fajazaa'uhu galanni isaadhaa jahannami khaalida fiihaa jahannam san keessatti waaraa haala ta'een yoonii fi ajjeessuun kun halaali muumina ajjeessuun halaali jedhee halaalinna kan fudhatu ta'e dalaalami ibidda keessan bo'u yoommoo ajjeesuun halaali bitii uma jedhu ka'ee ajjeese hoo haalidan fiihaa ibidda keessatti zalaalam jechuun yeroo taa'a jechuudha malee zalaalam tahaa miti hin kafarre waan ta'eef. Ajjeesuun halaala yoo jedhe kafreera islaamin irraa baheera. Sababa islaamin irraa bahee abada keessatti zalaalam ta'a ibidda keessatti. وغضب الله على ربي نسر دلني ولعنه إس أبار وأعده إساف قبيس عذابا عظيما عذاب قداتي يا أيها الذين آمنوا يا إسان ربك أمنتا إذا ضربتم في سبيل الله وإتكرى ربي كيسمتا فتبينوا الدبابة نما كافراتي في كم مؤمنا كسم كم مسلما الدبابة هندنوا كافر جتني هن أجيسنا ولا تقولوا هنجدنا لمن ألقى إليكم نما غرك سنكنن هنجدنا وكان نما غرك سنتي دربت هنجدنا السلام نجينا السلام عليكم إذن أتنين السلام عليكم نما إذن جد كان هندان هنجدنا لست مؤمنا لك مؤمنا هنتاني هنجدنا ونتجو جرتو دين كبابان سمتا صحابات وقررتي بحاني بيجر راسو ديمانو غرفة قررتي غرفاني وقم إسان أرقو السلام عليكم جنان ما جنان لك ونتجو جرتو كوني لبورو مكوفتي سودا سانتاي جرتمال وأمتيتي متيران أجيسان ربنا آية بابوسي فتبينوا لست مؤمنا أتي مؤمنا تاني جنا تبتغون بادو خم بدن حالة تانين قبل الحياة الدنيا هري يوكاهو ميرا جرينيا نيادا مالف بوجو ساهورة چوداب قبينيا ساهورة چوداب ججا
هنا جيسنا دونغور نججو نما سلام تايسين جدين مالي ربي تبكى ججو ربي تبكى يوني في سلام تايسين جدين شهادة الرجسني هنگن شهادة ججو في إيسو سعدا برانوتي كافر جراني أجيسون توجر دونغوراني دفني ججو جراني فعند الله ربي رتتاد مغانم كثيرة بوجون هدون ربي برتتهاد كذلك أكما كان أكما إني دعنا راجت إيمان سادرهم بازين كان كنتم إسن اللي تاتا من قبل أمن درا إيماني قلبي كسن سبتني درت جاف بي مكة كيسا جتن إسن اللي أكما ترتن رخطني إيمانا كيسا رخفتني تأجرتن إنني سبما إيمانا رخفتي تأجرتو تأمنا جرجتني وانجلي آمين أمنا إيه sodaa san keessaa isin baase fatabayyanu kanaafuu adda baafadhaa nama kaafira ta'e muumina ta'e adda baafadhaa inna allaha rabbiin kaana ta'e bimaa tacmaluun waan isin hojjettan khabiiraa beekaadha ta'e jechuudha kanaaf keenya har'aa siman raawwataa صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين